مولدني بدعة مو سنة مولدني عادة مو أمانتات واي مولد الرا واتوك لما وليلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا ilmaan oromoo jala addunyaa irratti argamtan nageenyi kabajaa fi jaalala bakka jirtanitti sanaa qabu jecha arallee mata duree waliin bidaadha musunnaadha jedhu waliin qabannee dhufneetiin jirra jalqaba irratti warroonni mana kanaaf haarawataatan subscribe godha video like godha akkasumallee deebi'ee ammoo yaada keessan karaa koomentiitiin na beeksisa hayyee bidaa jechuun maal jechuudha bidaa jechuun awwala irratti waan namni tokko ofirraa kaasee shari'aan karaa ittiin godhin qur'aan hin ajajinii fi akkasuma hadiisa rasuuliin barsiisin namni tokko ofirraa kaasee hojjetudha sunnaa jechuun ammoo waan rasuulli hadiisaan barsiisanii akkasuma dalaganii yookaan ammoo nama dalagu arganii irratti dhiisan jechuudha hayyee ቪዲዮ kana daawwadhaan እንዴት ነብይ የሞቱበትን ቀን ጨክነህ መውሊድ ብለህ ታከብራለህ? ቪዲዮን በደንብ ሼር አድርጉት። ነብይ የተወለዱበት ቀን በትክክል አይታወቅም። የሞቱበት ቀን ግን ረቢዕ አልአወል 12 ነው። አንተ ደግሞ በመደነስና በመጨፈር በዚህ መልኩ ታሳልፈዋለህ። ነብይ መውደድ ማለት መታዘዝና ሰለዋት ማብዛት ነው። akkuma sin ቪዲዮ kanarratti agartanii rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam rabiul awwaliin guyyaa 12ffaadha dhalachuun isaanii waan adda bahee beekamee miti garuu ammoo duuti isaanii rabiul awwal guyyaa 12ffaadha akkamitti guyyaa dhaloota rasuulaati jettanii guyyaa du'a rasuulaa kabajanii jedhee dubbachuu jira dubbiin ammoo akkasuma maa binnaani rasuulli sallallahu alaihi wasallam daa'ima xiqqaa fi akkasumallee yeroo sanitti nabiyyi ta'ee namni itti yaade waan jirreef guyyaa isaan dhalatan namni barreessee kaa'ee hin jiru garuu ammoo guyyaa du'a isaanii keessa guyyaa beekamaa rabiul awwal guyyaa 12ffaa ta'uun isaa beekamaadha jechuudha guyyaa du'a rasuulaatti gammadutti jiran fakkaata guyyaa dhaloota irraa jechuudha sababbiin isaa guyyaa dhaloota caalaa guyyaa du'a rasuulaatu guyyaa beekamaadha waan ta'eef hayyee viidiyoo kana ilaalame akkuma isin agartanii viidiyoo kanarratti wanti ta'amu jiru waan ajaa'ibaadha harka dhahanii caffaranii uttaalanii mirqaanuu fi akkasumallee dibbee dhahanii taphachuutu jira awwalatti harka dhahuun dhiiraaf akka shari'aa islaamaatti hin hayyamama ammallee dhiiraa fi dubartii wal keessa laaqamanii bifa kanaan lafa dhiitu yookaan caffaruun itti jirti kun waan hadiisaa fi qur'aanii ittiin qajeelchinee fi ammallee barsiisa islaamummaa keessa hin jirre jechuudha kanaafi moolidni walumaa galatti waan dhowwamaa fi shari'aan itti hin qajeelchine akka ta'e ni agartan haga xumuratti viidiyoo kana yoo ilaaltan viidiyoo sheekolee suufiyyaallee qabadhee isin dhufeera waan ta'eef hin jarjarina mee ammaaf viidiyoo kana ilaala وبدعة المولد النبوي خاصة فليس عليها دليل من كتاب ولا سنة ولا فعل الصحابة ولا القرون المفضلة فيسعنا ما وسعهم akkuma isin viidiyoo kana irratti argattanitti moolida gochuun bidaadha moolidatti guyyaa dhaloota rasuulaa kabajuun nyaataa fi dhugaatiidhaan walgeettiidhaan akkasuma kophatti illee dalaguun bidaadha jedhe namni kun yoo hin beekne namni kun Abdurrahman Sudeesidha akkanatti ibsu jiran jechuudha moolidni bidaadha bidaa jechuun ammoo waa ubbiraa jalqabame kanaaf akkamitti bidaa tana ubbiraa kaasanii si waan akkanaa gootanii rasuulli jaalala rasuulaa namni qabu nurra sahaabaadha sahaabaani hin dalanne akkasuma warroonni rasuula dhiyaatan asharatal mubasharaani hin dalanne khulafaa urraashidiinni hin dalanne akkasuma atbaa'in illee hin dalanne moolidni kun waan guyyaa keessa jalqabame waan kaleessa rasuulli hin dalagin akkasumallee sahaabaan isaanii hin dalagin nuti arra maaliif dalanna kanaafuu wanti kun bid'aa jedhan deebii suufiyyaa ammoo dhageeffadha ثم هؤلاء الذين يحرمون الاحتفال بالمولد ويقولون الرسول ما فعله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ما فعلوه ماذا يقولون؟ ولو كان فيه خير لفعلوه قبلنا. نقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ما طبعوا المصاحف
ولا أمر بطبعها، بل الرسول عليه السلام عندما أملى المصحف، أملى القرآن، قرأ القرآن على الصحابة وكتبوه، كان مجردا عن التنقيط وعن التحريك وعن كل العلامات الموجودة اليوم في المصاحف المطبوعة. يعني هؤلاء أتباع هذا المجسم الحراني وأتباع هؤلاء الذين يكفرون الأمة ويقولون بدعة، والرسول ما قال احتفلوا ولا احتفل. قولوا لهم لو بقي المصحف كما كان أيام الصحابة مكتوبا من غير وضع أسماء السور ولا عدد أرقام الآيات ولا العلامة عند الجزء ولا العلامة عند الحزب ولا الفواصل ولا التحريكات ولا الشدات ولا حتى التنقيط، لو كان مجردا عن كل هذا، كيف أنتم كنتم ستقرؤون المصحف اليوم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال اطبعوا المصاحف وأنتم تطبعون، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال افعلوا كل هذه الأشياء التي سميناها وذكرناها في المصاحف وأنتم تفعلون، بل أنتم اليوم في مطابعكم تزيدون الألوان وعلامات الحركات وتزيدون شيئا يتعلق بالزينة. كل هذا ما كان في مصحف الصحابة الكرام عندما كتبوه، عندما أملى الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم. كيف تفعلون كل ذلك والرسول ما فعل ولا قال افعلوا؟ فقبل أن تحرموا على الأمة المولد والاحتفال بالمولد، نتحداكم أن تدوروا في كل الدنيا والأرض وترجعوا بالمصاحف كما كانت أيام الصحابة، ثم تعالوا وتكلموا معنا في المولد. هل تقدرون على ذلك؟ لا والله، بل ولا حتى لأنفسكم، بل حتى لمشايخكم لا تقدرون على ذلك. إذن لماذا تكذبون على الناس؟ لماذا تزورون وتحرفون؟ ما يعجبكم تبيحونه ولو كان بلا دليل، وما كان يخالف مذهبكم تحرمونه ولو كان النص القرآني والحديثي والإجماع معه. هيه أكو سنة جتن نم يكون شيخ صوفيا قدالا وانت نيجي تجرو هيه مولد خبجوكن حديثا رسولي خبجنيرا يوكان مو قرآن التجير يدهم في النرجع مولدي إيجا بدا كتوته وانتوني بدا كبرا كيسن هجة تجرا كنافو واسن إيسا آجر جل كبرتي وانتي ني بدا على جل إيه دهيسه مصحفني قرآنا كو ولتين كبم نوانته يرو زبان رسولا أما قرآن ولي كبم كسنو بدعا داجت تكا لما فارتي قرآن خانا حركة إسا كسرا في ضمة أكسم اللي ساكنة في شدا كان قرآن فران كبو يرو إسان برسني أما موسن التقوتني كن اللي بدعا دوانته في وانا كان إيسا داجت قرآن مصحفة ولي كبو في أكسم مولدا لالوذ رسولا خبجو والبر في ديتشو والبر في ديتي ولي مدالو جر أسرت ديبين جلقبا رسول صلى الله عليه وسلم قرآن يرو في جران بريساني جران وانت إسان بريساني أكا واهين اتقود أمو زيدي فاجزني قرآن كان بريساني ويروسن وروتا نموت قرآن كقرآن وحي رسول الله بريساني أسامة فبرسات رسل قرآن إسام برساتني ولتكابوني بدعمي مالك دورا براي وان إسام برسان ولتكابني بكتوفا لما فا هي حركات أفسكانات إنجره حركة كسرة ضمة تنجر ضمة فتحة تنجر حركة بكسين جتوت إركان سببين سامي إسلام مانتون أمانتها الدنيا قطوت أمانتها كانت تكاي وكان أمو نانو تكاتيم أرمني قرآن يرو قرآن osoo harakaatti barreessine dubbisuu danda'an maali binan afaan isaaniitti waan ta'eef akka iddoo bootaatti ilaalaa gargaritti beekan warri lammiin biyya biraa ajamni ammoo waa'ee qur'aanaa irraa kan hin beekini akka inni itti qaruu danda'u harakaata kan fathaa fi kasra damma yoo hin jiraatin saakinaa fi shaddaa yoo hin jiraanne qur'aana kana maalummaa isaan beeku maaliif afaan isaatii miti waan ta'eef barachuun hin danda'u jechuudha kanaafi harakaataa fi sakanaanni akkuma silaa qur'aanni jirutti akkuma silaa qur'aanni jedhamutti ciftii bichaa mallattoo gubbaa kaa'uun ammoo iddoo jijjiiruumi akka namni argee irraa baratuuf
sababbiin isaa maali afaan sanii waan dhumne afaan sanii nama sanii hubatamuuf akka nama sanii galuuf jecha maal taasifame karaa taasifame jechuudha kun ammoo waan moolidaa walitti dhufu hin qabu sababbiin isaa jalqaba qur'aana rasuulli barreessanii ergasii ammoo Usmaan ibn Affaan khulafaa'ur raashidiina rasuulli sallallahu alaihi wasallam jedhanii qabadhaa jedhan karaa kiyyaa fi karaa khulafaa'a arfanii yeroo san qur'aaneetti wali qabe Usmaan ibn Affaan ka wali qabsiise Usmaan sahaabaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam waan inni wali qabsiise garuu rasuulli barreessan ka rasuulli barreessan sahaabaan isaanii wali qabe kun bidaa waan jedhamu qabu jechuudha wama dura barraa inni wali qabe waan ta'eef kana asii lammaffaan ammoo harakaataaf sakanaata jala kaa'uun ammoo akka barnootaaf yookaan ammoo hubannaadhaaf namoonni ajama ta'an qur'aana hin beekne irraa barataniif ka'an kun barnoota irratti jechuudha fakkeenya kana yoo fudhan arabiyyaan durii hin jirtu zaman rasuula sallallahu alaihi wasallam nahwi wanti jedhamu jiru nahwiin ammoo lugaa afaan arabaati lugaan afaan arabii sababii itti godhame akka afaan arabaatti famu osoo hin taane akka diinii islaamaatti famu namoonni ajamaa kun jecha arabaa kana jijjiiruu eegallaan afaan arabaa kan hubannaa irratti hanqinna isaan uumanii jennaani nahwiin yookaan seerlugni afaan arabaa kun qophaa'e kun barsiisuu yookaan eeguu qur'aanaatii fi hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kana isin jechuu barbaada hayyee asumaan viidiyoo kanallee dhageeffadhaa إذ العبادات أصلها التوقيف توقيف بمعنى أنك تقف أيها المحب أيها العبد على ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة فلا يشرع إلا ما شرعه الله ورسوله والصحابة رضي الله عنهم كانوا باتفاق أكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم منا فمحبة أبي بكر ومحبة عمر وعثمان وعلي وآل البيت والصحب الكرام وزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يحدثوا في دين الله ما ليس منه بل وقفوا حيث وقف المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده والسلف والتابعون والقرون المفضلة ولو كان خيرا لسبقونا إليه. كابتن فيديو كل عبد الرحمن السودسي ده وانت نجت تدرو دين الإسلام كن توقيف جري أبتشورا بكا كمتنا بكا رسولاتي ربين أبهت أبتشور وربين اتنام أيجي حجتني وربين اتأيني يسور والرسول اللي قدام قداني والرسول اللي جدًا حجيكني وان كان إراد أبتشور أجل مولين يمو والرسول هنقوني في رسول اللي تنأيني جتشور والرسول اللي تنأيني في رسول هنقوني نتي أمو أرانتا نقباني قوتوني بدايتون رسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد نمني في أمانتي إسلام ما تنكستي وان أمانتا إسلام ما كان الرأينتاني وانتي إني في دسول إسرات دي فما أجرا كان رسول الرتي وان رسول تندورا هنقودين قوتوني أوادا أجسر أواد كن لكي دامتي وانتوتا مولد دلقون قياسا قلني يأتون قلني يأكسوني إسلام ما كيس هنجر رسول صلى الله عليه وسلم قيا إذا إفقوني إذا لمان إبساني إذا الضحياتي إذا الفطر الجل قيا مولد داكو نمو قيا شريعة دان برسيفتا كيس هنجر يأتون وانت إسلام ما كيس هنجر كمو بداعي جدام هايه أسمع فيديو كنا لانا يا محمد صلوات الله عليك شمرنا لا شكارو وردينا مرفارو نبي أشكو أرجو جستني ما لباشتي يوم مرانة إرجع بيجيك أبانة جتو جرني مراتشو أمو شريان إتين أجنة يوم بيجيك أبات مرات أنجتو ربين هم مراتشني إرافي دوبرتي كنا والكيسو نكاني دوبرتي مركانا قبضي تيروني لا فجرني جلال أجايب أبر وانتو نكون هندو برسيفهم إسلاماتي فالا دا وانتو تا
warroota amantaa biraa tokko tokkoon waliin fakkeessu jiran islaamummaa jechuudha. Islaamummaan sirnatti bulmaata qabdi. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waa gadii nyaataa fi dhugaatii keessatti akkaataa jireenyaa hunda karaa kaaniidha. Dibbeetumuu dhiiraaf dubartii wal keessa naqu waliin akkanatti lafa dhiituun kun ammoo barsiisa islaamummaa keessa hin jiru. Kun ammoo waan shari'aadhaan faallaa waan ta'eef sirriitti itti yaaduu fi irraa of eeggachuun akkaan barbaachisaadha jechuu fedheeti. Wantoota akkanaa kanatti islaamummaa maqaa dhaatanii islaamummaa himataa gocha akkanaa kanneen gochuun waan sheemi baay'ee tokko nama qaanidha. Mee viidiyoo kana ilaala. ከነዚህ ሰዎች ጋር አንድ ሁኑ እየተባልን ነው። ወላሂ ምስክሬ ሁኑ። ሚገብረኝ አጥቼ አሞራ ይብላኝ ከነዚህ ሰዎች ጋር አብሬ ያልሆነ እንት የሰራውን ጉድ አሁን ልናገረው። ያላህ ሹም እኮ ነው ሸልሞ የፈጠረው። የአደም ጭቃ ነው እጁን ያጠቆረው ነበር ያሳመረ። ሌሎች ሲያቦኩ አቡል ጀበል ግርማለው ለመልኩ ይላሉ። አልቅስ ዛሬ ቃጥባሬ ተከታይ ዘመድ ካለ እስኪ ሞቱ አጠብቅ ዛሬ አልቅስላቸው። አርጉጀሰን አማኩ ማጅ አከብት ለፈዲቱን አከና ምርቃኔ መቻዬ ዮካን ዱጌ ከነ ጎደቹን ማሊፍ በርባቂስ ማል የቱ ማይቱ ይቶኒ ሴረ ቀባ ኩምበርሲሳ ማሊ ኢሳዱ እስላሙማ ከሰ ዋንዱሮሚ አካላ ፈዳህኒ ጅቶን ኢሳን ፈየደመን ለጅቶት እስላሙማ ፋላት ማሊቶ ዋንበር ሰገለሸ ከና እረጅራመለ ኡሶዳጌ ፈተኒ waan shirkitti nama geessu waan sila rabbiin jedhamu hin malle waan nabiyyiin jedhamu hin malle bakka nabiyyiin hin geenne isaan geessanii waan sila shari'aan ajeenyafaa jedhan jechuudha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam laa turuuni kama axalatin nasara Isa ibn Maryam daangaan dabarsinaa nafaaruu keessatti akka nasaraani Isa ilma Maryamii daangaa dabarsite rabbi isa qixxeessite akkasitti daangaan dabarsinaadha jedhan. Kanaaf kun daangaa dabaruudha. Rasuula irratti daangaa dabaruudha waan ta'eef waan nurraa eegamuu miti jechuu barbaadeeti. Viidiyoo kana ilaalame. Mawlida ciidee maqaa jaalala isaaniitiin marqa nyaachuu miti. Ixaana aarfachuu miti. Suuraa bareedaa tokko kaatee feesbuuk irratti maxxansisee salawaata buusuu miti. Jaalalli Nabi Muhammad waa sadii mirkana. Tasdiiquhu fiimaa akbar. Homa Nabi Muhammad jedhan karaa sahihaan si dhufe hunda dhugoomsu. مالك كنت ما كانت أود أبي تك أصوغافي تك تبيه السنة تصديقه فيما أكبر تاما كاملا قوتت 100% إبات قدلك جسمي قوتت قد فلته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم كان يرجو قبتي تكم لما طاعته فيما أمر والنبي محمد كراسي قلن أصو نبي محمد هن ارقمني أكا جعفر بن أبي طالب قاف نجاشي والجهاسة إثيوبيا فيها تقراي أصو نبي محمد ارقمين درا وان وفين دعيني النجدي قدام كينا تكا كفجن قبل تكا كينا قدام كفجن قبل Viidiyoo kanallee akkuma agartanii guyyaa kanaaf walgahuun jaalala rasuulaa kan ibsu jiran rasuula jaalachuun shari'aa isaanii hordofu isaan jala deemuu fi waan isaan jedhan godhanii waan isaan irraa dhoogan irraa dhoowwamuudha. Jaalala nabiyyi kana malee lafa dhiituun guyyaa moolidaa kabajuun dhiiraa fi dubartii wal keessa naquun dibbeetumuun shari'aadhaan faallaadha waan ta'eef irraa of eeggannu nuti warri muslimaa bakka kanaa sanatti akka hin argamne irraa fagaannu isin jechuudha. Arraaf viidiyoon isin qabu kanuma nugaa waan ta'eef mana kana haaraawwatan viidiyoo akka xumura warroonni dhaggeeffatan mana kana subscribe godha akkasuma viidiyoo kana illee laayikii tuqa yaada keessan karaa koomentii na beeksisa haga viidiyoo biraa akka barnoota walitti deebinutti nagahan naa turaa isin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.